Qabiin siin jedhe kana. Itti dabali kana. Waan si barbaachisuuf hin beektu. Mana ijaaruun na kan jennee man qonnaan qotaan jedhe kana maal godhan Maalitti beektaa maal akka ijaartu? Iddoo qonnaa qottu keessatti waan ijaaramu maalitti beekta? Harka qullaa harka raasaa irratti warra achiittis ba'aa ta'uufi dabalte. Nasii ga'uu dinnaan. Kun immoo tuuttaadha. Waan uffattee hojii hojjettudha. Maal godha tuuttaa achi abbootii keenya warra kamtu tuuttaadhaan qonnaa qotaa ture. Keessa deemeen qotoon akkasumattiin. Maal ta'a yoo tuuttaa uffattee moo qotte? Maal rakkinni isaa? Qabii kana mee? Qabiin siin jedhan kan. Kanaaf ila na dhaggeeffadhu. Isa dhuma. Akka carraa ta'e, akka carraa tiyyaan siin bilbilaa. Hin deebitaa kottu maaloo yookaan achin dhufa yoo isheen siin jette. Fiigaan dhufan. Waan akkas jedhamu hin jiru. Waan akkas jedhamu hin jiru. Atiif tiyyaan kanaan gargar cite. Kanaan. Garaa kutadheera misoo. Kun dirqama kun immoo. Maal godha qonnaan qotaan jedhee muka muruun na kamiti machi. Haa ta'u garuu